Ashama harka fuunee akkam nagaa jirtu daawwattoonni amaan and siifu hundi keessanuu baga nagaan dhuftan har'a gaafiif deebii tokko isaan wajjin goona namoonni hedduun akkamitti wal argan jettan baay'ee gaafii garagaraa kan gaafatan jirtu kanaaf gaafii kana isiniif gaafachuu fi duraan dursee jalqabarratti yeroo seentan subscribe godhaa achumaan like godhaa laayikiin keessan yeroo hundaayyuu hamilee ta'a waan ta'eef laayikiin qusatinaa laayik tuqaa egaa gara gaafiitti deebinaa kun abbaa ijoollee lakkushanii amaan Huseeni tun haadha ijoollee lakkushan dhalti siifanii kanaaf Hanaan Nuraddiin yaa'u siifan kan ittiin beeytan kanaafuu mee jalqabarratti gaafii akka isin barbaadetti gaafii isiniif gaafadhaa duraan dursee maqaa kee fi iddoo dhaloota kee himattaatis maqaa kee fi iddoo dhaloota kee himatta gabaabsitanii duraan dursa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashama akkam jirtan harka fuunee ilmaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtaniin nageenyi keenya kan kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u jecha an maqaan kiyya Amaan Huseen jedhama dhalataa baaleetti dhaladhee baalee guddadhe ganninan dhaladhee baadiyyaa xiqqishuu wayiitii magaalaa Shaalloo jedhamtu wayii dhaladhee chibooda roobee galee magaalaa roobeetitti guddadhee Samboda bakattummaan na dhaqqabdee biyyarraa baqachuu eegalee biyyarraa baqadhee biyya Masrii yookaan ammoo Ijipti dhufee erga Ijipti dhufee waggaa shammoojaa keessa jira. Egaa kanaaf maqaa isaa guutuu iddoo dhaloota isaa fi iddoo amma itti jiraatu hundaa isiniif himee jira amma gara siifanitti sagalee kee siifan ol kaastee mee jalqabarratti atis akkuma isaatti maqaa keetii fi iddoo dhaloota kee bal'inaan. Maqaan kiyya Hanaan Nuraddiin iddoo dhaloota kiyya. Sagalee kee ni dhaga'ama sagaleen yes hin dhaga'amu jaa jiran laal ol kaas. Bakki itti guddadhe Jimmaadha. Jimma. Naannoo Sokorruu jedhamu. Akkasuma akka beekamu. bakka itti dhalatte san hin dhageenye jedhaa. Bakki itti dhalattee Walisoo. Walisootti dhalattee Jimmatti guddattee. Shawatti dhalattee Shawaa keessa Walisoo dhalattee Jimmatti guddattee jechuudha. Yaa. Akka beekamu bakki an jiru Kaayiroodha. Kaayiroo jiraattaa yaa sirriidha. Egaa kan namoonni hedduun akkanatti ilaaltanii akkamitti mucayyoon tuni ijoollee lakkuushan dhaluu dandeette akkamitti ijoollee lakkuushan da'uu dandeette jettanii namoonni baay'een gaafii isinitti ta'ee jira yoo laallu hin fakkaattu jettanii jirtanii yaa dhugaadha kun hojii rabbiiti ijoollee lakkuushan kan dhalte isaa kan dhalche ammoo isaa jechuudha. Meeqa amma gara gaafii itti aanutti dabarra. Mee yeroo jalqabatti Amaan akkamitti wal jaalattan jechuun akkamitti eessatti argiteen yeroo jalqabaa isii akkamitti argiteeti akkamitti wal jaalattan. Dursa isin arge moo anas erge? Dursa karaa keessatti wal agarree guyyaa jalqabaa nama lama ta'anii deemuu jiranii. Akkanan turre reef biyyarraa dhuftee bara 2018 keessa biyyarraa dhuftee an ammoo biyya tana bubbulee jira. Achi booda obboleettii yookaan ammoo tiyyuu mucayyoo isiidhaan mucayyoo adeera ishiittu waliin jira jechuudha. Na lamaan iyyuu wal fakkaatanii hojjaanis wal qixa. Argeetumaan bira taree saahiba kiyya tokko hojii deemu jira. Saahibni kiyyas jara hojii wal beekaa nagaa jedheeni nagaa gaafatee anis nagaa jedheeni biraa taree san booda baatii lama akkas waan hin geenye wayii na fakkaata. Sarbii obboleessa keenya tokko ture nama akkaan jaalannu nama akkaan kabajnu Kaayiroo keessatti nama hin kabaju nama hin jaaladhu obboleessa hin qabu jedhee an abdadhu sarbii abdittii irra wal agarree jechuudha. Guyyaa san wal agarree guyyaa sanis homaa walitti naasofne yaani anis saasan zahmaa biraa keessa jira. Garuu akkuma argiteen si toltee jirti. Naaf toltee jirti. Anis mucaa Anaan Abbeeraa jedhu tokko Jarman irraa dhufee na bira jira. Keessa badaa waanuma kana yoo mucaa kanatti yoo fuudhuu waan jettu qalbiin yaani waan sammuun tiyya saasaniin na yaadde ofiif osoo hin ta'in maaliif jettanii yoo na gaafattan ani ishii dura nama biraa nikaa godhadhee ture rabbiin hin goone isii walitti nu dabale saasanitti homaa yaadu ture saasanitti nama isa wajjin karoora guddaa qabnaa waan rabbi jedhe malee waan namni jedhe waan hin taaneef
nama biraa nikaa godhadhee waan tureef an nama biraatiif ni jedheeni ture hin taane innis ni deeme san booda akka haaraatitti wal agarre anis naman abdachuu ture san dhabee yookaan ammoo ganamee dhabee jennaan wal agarre bilbila isii guyyaa san qabaa achi booda walitti illee dawwallee hin beenu waggaa tokko booda walitti deebine. Okay, yeroo walitti deebitan si immoo isiitu jaaladheesse jechuun isiitu jaaladheesseef moo yookaan ammoo isiitu si jaaladheesse hin jetteme? Kana maaltu jiru kana isi manna dheesse kun beekama. Kun beekama. Kana isi manna jedhee. Isiin na dheesse waa akkadhu jedhaa jira. Isiin garuu ati maal jette isa moo situ dheesse jedha? Haraan hin dhiyeessine. Isumaami. Wallaa akka dhugaatitti yoo ka dubbannu jechuun qoosaa miti wanni kun akka qoosaa ta'ee seenaa ta'ee hafuu danda'a. Kanaaf nuti har'a viidiyoo kana waraabnee hin bullaaf hin bullu waan hin beekneef hin oollaaf hin oollu waan hin beekneef wanni kun seenaa ta'aa ilmaan teennaafis yaadannoo guddaa ta'a jedhee yaada dura maaliif gizee takka abbaan ilmaan ta'u ijoolleen tokko garan yoo fiigu tokko garas deema amma daaddee jalqabanii jiran daa'imuu jalqabanii kun garas kanaaf dursa saasanitti namattu miilli cabee mana kee ciisu jira yoo yaadatte nama san yoo inni geessee achitti si wajjin haasa'u ture yeroo achi galle wal agarree walii haasa'inee waan fedhu kallattii itti si wajjin tarkaanfachuu fedhu itti himee yaani isiinis jaalala naaf ibsitee anis jaalala ibseefi yaa jalqaba haa walumaa galattu siitu yaa jaalala ibseef si jaalala yaani ilmoo dhiiraa irraa bareeddi dubartiin yoo masiin jettellee jedhe siin hin jettu amannuufi kan garuu ammoo isi man nagaafate akka dhugaatti isin nagaafate. Okay. Meeqa siifu yeroo jalqabaa argituun akkamii akkuma argitiin jaalattee moo boodarra erga inni si dubbisuu jalqabee booda jaalalli irraa si qabu jalqabe si? Akkasuma akka inni si hime sani karaa irratti nu arganii isaan nama lama mucaa keessaa olii jiru sanuma dura beeknaa ni obboleettiin tiyya mucattee abbeeraatiyya. Isa ammootu gaafas anu garuu hubadheetiin hin argine. Sargii akkuma inni jedhe sargii keessatti wal argine bilbila kiyya na gaafate hin kenneefi an garuu bilbila kiyya dhugaa rabbii sitti buuf yoo ta'e ilma dhiiraatiif yoo inni na gaafate hin kennu of akkaabbaduu hin taane. Ana garuu naa kennite. Garuu isaaf bilbila isaa kenne gaafasuma galgala naa bilbilee. Shabaaba ture akkanan turre gaafas. Naanaasa'ee ture yoo inni naanaasa'ullee anillee malsi hin deebiseefi hin beeku. Nama biyya kana keessaa namni an kabaju ija kiyya ol ilaaleetu isa laaluu hedduu saalfadha. Yoo karaa irratti argullee hin kabajaanii kabajaadhaan dubbisaanii. Walumaa galatti iyyuu ilmoo wal quunnamna karaa irratti. Saniifuu daftee bilbila kee kan deemtu ati? Yoo walii bilbillee kabajaadhumaan waliin haasoyna. Yoo inni itti ol argine akkuma inni jedhe kaa'umaa haasoyne. Yoo inni itti illee ol argine. Kazaa booda egaa haala kanaa wal arganii bas haalli namni akka tasaa wal argaa isaanis akka tasaa wal arganii achumaan wal jaalatan jechuudha. Inni bilbila fudhatee galee itti dhaabe jana halkanii guyyaa jana jalqabee beeksisa. Haasa'uma. Anillee akkasiin na beeytan jinjanaan beeku yaani jinjanaan beeku akka dhugaatti as biratti waa wayii yaadadde yeroo jalqabaa san hin gaafadhatu akka isin amma isinitti sobdu kana osoo hin ta'in kaanatti himtu bas dhiisin akkasuma taata ka isinin jettu kana osoo hin ta'in isa dhugaa tokko isinitti himu yeroo jalqaba na dhuftu san ambaayee durreetu yaani abdiin illee na beekaa abdiin namoonni nu beektan anaaf abdiin yeroo dheeraadhaaf mana takka keessa waliin turre yaani jireenya keenyatti gargar hin baanu turre haalli jireenyaa dhufee marayyuu facaasee hunda keenyaa facaasee jechuudha. Kanaaf hin gaafadhaani maal narraa jaalattee yaani durriyyeedha. Buzuna waan baay'ee naan jedhama ture wantoota naan jedhamu san gaafachaa ni ture. Namoonni hedduun jechoota jedhame kanaa fi ka jedhus ni jira namoonni na dhidhiyaatan hedduun kana gorsanis ni jira namni tokko wayita fuudhuuf deemu mariidhaa ardaan mari'ataa gosaan mari'ataa abbaan mari'ataa haadhaan mari'ataa intallis akkasuma wayita heerumtu
gosaa fi ardaa balbalti isii beekuu qabdi jechuu biyyi guutuun beekuu fi qaba. Kanaaf nutis akkasuma turre yaani hiriyoottanii fi namoonni na jaalatan namoonni qaama kiyya nama kiyya naan jedhan hundi isaayyuu sa'a sanitti wantoonni isaan naan hin jedhin hin jiru. Anaaf sunis kan itti fakkaatee lakki abboo fuute amma sa'aatii kanatti akkasii miti akkanallee naan jedhes ni jira. Ka fuudhi naan jedhes ni jira, kan fuudhin naan jedhes ni jira. Kanaafuu hundi isaaniiyyuu sa'a sanitti anumaaf yaadanii jechuudha. Maaliifi namni tokko waan hin beekne anamma maalummaan bultiidhaa yookaan ammootu haalli jireenya faamilii waliin jiraatanii akkamitti akka jiraatan jiraadhee waan argeef jiraadhu siin jechuu danda'a hin jiraatin itti seenis siin jechuu danda'a. Kanaan wal qabatee sa'a sanitti yeroo baay'ee waan kana haasa'u yaada qaba ture. Alhamdulillah ni goone jechuudha. Nuti waliin dhufnee yookaan wal beeyna malee wal janaajjannee waliin turreetii miti. Baatii takka wajjin turre haala yookaan ammootu wanta jaalalaa waliin kaasnee waggaa tokkoof garuu karaa keessatti isinis anis yoo waliin dhufnu ni rifannaa ni rifatti anis ni rifadhaa. Gaafa isii arge biraa deemnan godhu isinis na biraa deemuun feetu anis biraa deemuun fedhu ammootiyyuu gadabii qabna jechuudha. Walitti bilbiluu hin dandeenyu walii barreessu. Saniif isinis gizee takka dho'istee manaaf barreessitee anis hin barreessaa fi garuu wanti biraa wanti nu walii haasuu hin jiru sa'a sanitti nageenya rabbii fi waan anirra jiru jechuun laayifii an keessa jiru sa'a sanittis ni beektii akka nama biraa wajjin hariiroo biraa qabus ni beektii homaan dho'isuun ture innaa wantootuma saniin na gaggaafatti ni himaa fi waanuma jiru waan achi booda maal na jaalattaa minaan jedhaanii waan isin na jaalatte isin irraa dhageettanii sanna osoo hin kijibin osoo irraan sharafin haa dubbattu ka. Egaa akkuma inni jedhe qaamee maal jechuun waan isarraa jaalatte maal irraa jaalatte yeroo jalqaba argite booda immoo waan tokko namni kijibaas ka'anis bar namni yeroo namni lamaa walitti dhiyaachuuf deemu kijibaan jidduu seenee isiin akkanaa inni akkanaa minaamin jedha bar oma arge haasaa namni beeytaani mee ati yoo isarraa maal jaalatte yeroo sanitti. Anallee waa baay'ee naanaasaa turani. Sagalee kee. Mucaan duriyyeedha simbushuu torban tokkollee waliin hin jiraattu maaliif gizee kee balleessita itti heerumtee naan jechaa turani. Garuu jechoonni namni naan jedhu sun hedduu natti tola. Maaliif namni maqaan badu akka nama gaarii ta'u nan beeka. San badaa miti waan biraallee naan jedhanii jiran jechuun ani garuu haasaa namaallee hin amanne ta'ita waan hin ta'e isaa waliin hin ta'a jedhee ganan jaalladhee fikira shannaafin hon jedheetiin ani walumaa galatti amala isaan jaalladhe nama gaariidha lasaw hazaanyi no waa sa'u kana nuti ragaa baanaaf kana nama gaariidha nama namaafis yaaduudha waan hundaanuu kun waan jiru wanta nan godhe jedhe tokko of duuba hin deebi'u haasaa namaallee dhaga'u sammuudhuma isaatiin deemu. Akkuma amma isin jette jechuun namoonni jireenya keessan keessatti jechuudha inni nama akkanaati guyyama tokko wajjin hin bultu maal isin jiran ati jechuudha intalli dubraatun ati nama nagaa ati fayyaaletti ati nama jaarsa kee kabaju nama mana kee kabaju nama bultii kee kabaju taanaan abadan dhiirri tokko jaarsa kee ta'e yoomuu adda bahuu hin dandeettu yoomuu sin dhiisu. Ati garuu fattaala taanaan nama jaarsa kee hin kabajne taanaan nama bultii kee hin kabajne taanaan dhiirri kamuu si wajjin hin jiraatu dhiiruma lakkaayaatiin deemtu oolta jechuudha guyyaan guyyatti jaarsuma jijjiiraati ooltaa jechuudha. Kanaaf ati nama nagaa taanaan akkuma siifan kunoo akkana jedhanii naan jedhanii maama jette amalli isaa akkana naan jedhan jette garuu bultii kee seenanii isiin nama mana ofii kabaju nama jaarsa ofii kabaju ta'uu isii waan arganiif bultii isii irra turte jechuudha. Namnis kan dubbates qaanfatee duubatti hafaa jechuudha yeroo kanatti. Kanaaf ka ati hoo waa'ee isii namnis akkasuma siin jedhami atis hin fuudhini isiin akkanaa kun hin dhabamu gara hundattuu namni garana haasaya oduun hin dhabamu. Sirriidha. Sa'a sanitti namni gaariis dubbates jira badaas dubbates ni jira. Dhiifama garuuwwan namoota dirra kiyyaan jiran namoota akkanaa kan rifeensa gurraacha qaban hunda isaayyuu galata galchuufii barbaadu. Hunda isaanii hiriyoottan kee hunda isaa ijoollee biyyaas haa ta'u kaasitti walla barannes haa ta'u ka dhiiraa ka dhalaa hunda keessaniyyuu galata guddaa biraa qabdan isin jechuu barbaada. Achirraa kaafe ammootu namoota mataa arriidhaa yookaan ammootu nama guddaa abbaa keenya hiriyyaa abbaa keenyaa taatan namoota baay'ee ka waan nun jedhantu jira. Sa'a sanitti waan kana waan inni nun jedheef deebisuu hin barbaannu. Ammootiyyuu waan guddaa waan naan jedheef waan kana jedhe malee jechuullee hin barbaadu ture.
hundaafiyyuu maqaa isaallee kaasuu hin barbaadu an hedduu jaaladhee itti dabalame dursas namni waa'ee fuudhaa yookaan ammoo jiruu halaal isii waliin jiraachuu fedhu ana ture isinis jiruma halaaliin walitti dhufna waliin jenne haasofni kee jalqabas sanuma bultitti seennaan san booda waa dila takkaan dhufe wanti dilti dhufte sun akkaan isii yookaan ammoo tuyyuu bultitti jabeeffadhee qabadhu na godhe eega walitti dabalamnes bultiin ni mokkoramte bultii halaalaa jechuun hedduu mi'ooyi wallahi an dhugaa rabbii yoo ka isinitti mutaate durriyees ture yaani rabbiin alhamdulillah harda abbaa ilmaanis na godhe abbaa maatis na godhe jireenya gaarii jiraachuu jira garuu akkanan turre yaani shabaabummaa sa'aatii shabaabummaa namuu shabaabummaan itti taphatti ture kanaaf bakka hedduu qabaaf haadha mana xiyyaati wanti ana asirraa jaaladhee isii fuudhe yoo jiraate tokkoffaa amantii isii amanuu irraa isii fuudhuu danda'e maal amantaa yookaan ammootu maaltu akka isii amanu si godhe namoonni naan jettanis jiraachuu dandeettanii namoonni gaaffii akkasii na gaafataniif an tokkoffaa wanti isii amanuu ni danda'een isiin namuu laayifii mataa ofii qabaa kana san waliin jechuun hin barbaachisu laayifii keessa turte anis laayifii mataa kiyyaa keessa ture silaa nama badaa taate akkana jaalattuuf yeroo san dhuftee na wajjii waa balleessitu ture tokkoffaa waan aadaa mana xiyyaan halaalaan fuudhuu yaadeef waan kanaan akka amantaa isiin qabdu waggaa tokko namni waliin jiraate waggaa tokko keessatti guyyaa takka walitti dhufuu hin dadhabu jechuu yoo hannallee barbaade yoo waa balleessuu barbaade kanaaf garuu ammootiyyuu isiin nama akkasii waan hin ta'iniif namni kun osoo waan biraa kawaa ta'ullee taate ka biraa deemullee taate boru abdiidhaan na eeggataa waan jedhu taasifaa yookaan ammootiyyuu abdii guutuu waan isiin naa kennite qofaaf itti seenuu fedhe lammata ammootu jireenya isii waliin jiraachuu haalaan utubaa wiirtuu lafee duwidaa kanaa ta'e jecha takka bichaa jira jechi takkitti sun sa'aatii nuti walitti dhufuuf deemnu san maqaa hedduu nu ba'uuf ture yaani ittiin heerumini fuudhini isiidhaanis anaanis ni jedhama yaani anis amaluma kiirra naa jedhamee isiillee akkasuma hin dalagattuu manaan baatuu maaliin taatuu si kaayisitti akkasii anillee akkasuma sin dhiisaa torbaan si waliin jiraata akkasuma kaayiroodha dhugaadha sinii galee garuu ammootu akkasii min rabbiin nama waliif fedhe malee walitti hin fidu jalqabumayyuu an namni biyya biraati nikaa godhadhe nama biyya biraat ture namni sun ammootu walin arganne silaa rabbi jedhe namuma sadii wal argine akka silaa bultii jaarachuu fedhuuf gaafas isii waliin ture san booda garuu rabbiin hin taane haalaan akka isii qabachuu danda'u hin laale hiriyootan kiyya teessanii na gaafatan saasanii na gaafatanii jennaan xiqqishu nama kaayiroo keessa jiru keessa isiidhaaf onneen tiyye xiqqishu waa wayii keessatti arguu jira wannan jedheen saasanitti waan akkasii yeroo baay'ee onnee tenno yookaan ammoo qalbii tenno yoo dhageeffanne wixxeetaammaa yookaan ammoo maal jedhama deebii argachuu dandeettan isinii galee sababaa sanii bultii tiyye qabachuu danda'e innaa amaan dhibee qabaa yookaan HIV qabaa jedhamee jira innaa HIV qaba yeroo jedhamu an HIV aniyyuu ofirratti maraammaree ofin agarree akkamiin beekan isaan jette isaan akkamiin beekan ka jedhu yookaan ammoo namoonni sun namoota narraa fagoo waan hin ta'iniif hedduun dhagahame yeroodhaaf yaani akka bultii tiyya qabadhu na godhe malee akka bultii tiyya diigu nan goone wanti sun ana na fayyadee jira nama biraa fayyaduu dhabuu danda'a ana na fayyadee jira akkaataan inni itti na fayyade gaafa waan sannaan jedhamu akkamitti waan kana maqaa kana of qulqulleessuu qaba maqaa badaanaan jedhame kana ka jedhurraa tuqratii godhuu eegalee jechuudha kanaaf isinis waan kana ni beekti isiidhaan jedhamee isiirraa dhaga'ee afaan isiirraa dhaga'ee dhibee qabdaa HIV qabdaa jedhamee HIV hin qabu ani yaani maraammaramee hin beeku jechuu achi dura biyya kanatti dhufee hin maraammaramne egaa nikaa godhanne bulii 15 akkas na bira turte homaa hin jiru halaalumaa walitti dhufne san dura waan walitti dhufne bulii 15 inumaa sababa isaanii walumaa galatti sababa isaan jiraniif deemtee qoratamtee jechuudha san booda deeme baatii takka moo baatii lama akkas ture deeme gadee baatii takka ture deeme akkamitti deeme saniyyuu deemuu hin barbaadu sammuu kiyya na nyaate jechuun dhibee wanni jedhamu kun saayikooloojii awwaalumayyuu saayikooloojii kan keessa nyaata namni sii galee saayikooloojiin aniyyuu akka of shakku takka ga'e hin qabamoo hin qabu waan jedhu san aniyyuu ofitti namanni ture
Samboda isin na wajjin jiraachuu eegaltee jennaan hedduu rifadhee jechuudha. Maaliif namni kun lubboo fi illee yoo ta'e sii kennaa jechuudha. Namni dhibee qaba siin jedhee namni dhibee qaba jedhee osoo si beeku si waliin ciise lubbuu isaa sii kennuu irraa yookaan ammoo kalee takka namni jaarsaaf jaartiin wal bira dhukkubsatee kalee dhukkubsattu ni jira. Kakalee walii kennan namoota akkanaati jedhee fakkeenya kan irraa fudhadhe haadha mana biyyaati jechuudha. Kanaaf bultii xiyyaa akka qabadhu na taasisee Rabbiinis nu mokkoree yeroo waliin dhufne sanitti nuti waliin beeynu waliin jana jennee haalli waliin jireenya keenya baay'ee rakkisaa ture. Amma amala waliin fudhannee wal beeyna haadha abbaa waliif fakkaannaa ardaanis gostis balbaltis aanaanis biyyis firris isimaa anumaa jechuudha. Abbaan isii anaa jaarsi isii anaa obboleessi isii anaa si galee. Yaa takka bultii keessan keessennaan maatiin isii asima jechuudha. Kanaaf achirraa ka'ee haala itti waliin jiraachuu barbaadu masfartii isii waliin jiraachuu barbaadu guutuu itti mee jechuudha. Kanaaf waan hafe isiin itti guutti waan achirraa hafe gaafii yoo qabaate gaafii isaa itti guutaa fi wanta baay'ee jira waan kanarratti ammoo hojjechuuf bal'inaan maaliif namaaf barnoota guddaa ta'a jechuudha. Waan kana waan kenna asoo yookaan ammoo laayifii kenna akka baduu yookaan harakaata godhuuf osoo hin ta'in namoonni baay'een barnoota irraa argatan akkaataa itti waliin dhufan walitti dhufaniin hin beeku ilmi namaa kun kulliin isaayyuu riskit walitti fidaaf midhaaniif bishaanii isiin shawaadhaa hin baale hin beekuun hin beektuun asitti amaantu jira jettee hin dhufne anillee isii jira jedhee hin dhufne rabbitti waliin nu fide jechuudha. Kanaaf namni bultii keessa jirtu hundi keetiyyuu fakkeenya guddaa siif ta'a namni bultii seenuuf deemtu hundi keessaniyyuu barnoota isinii ta'a jechuudha. Kanaafuu abdiin gaafii isaatti fufuu ni danda'a. Jaalalli kana hunda jedhamee jechuun akkanaa siif hin taatu siin taatu siin ta'u ka jedhame kuni hunduu dabree bultii keessanii ilmaan lakkuu 5 argatanii amma 4 qaban jechuudha. Ilmaan 4 dhiira 3 fi intala takka. Kanaaf maal siin jedha kana isinuuti akkanumatti beekuu dandeettan ni himaa jechuudha. Waan rabbii walitti fedhee ilmaan tana hunda takkatti maan kenneef yeroo takkatti lakkuu bakka takkatti kenneef jaalalaa fi gammachuudhaan jiraataa jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana jaalalli kana hunda qaba namni jedheefi miti jechuun namni jedhan namni tokko hinaaffaaf jedha yookaan dhiirri takka intala takkaan inni bara akkanaa jedha maaliif yookaan ofii barbaadees ta'uu danda'a yookaan ammoo isaanuma lamaanittuu hinaafees ta'uu danda'a namni wanti inni hin jenne hin jiru yookaan dhalaanis akkasuma dhalaa biraatiin yoo ati kan jaalatu ta'e akkasii waan akkanaa jechuun dandeetti yookaan hinaaftee yookaan ofii nama san barbaadde kanaaf wantoonni akkanaa kunniin fudhatama hin qabanii namni tokko jaalala keessa inni of arga eenyummaa ofii na jaalatti moo nan jaalatu na jaalatu moo nan jaalatu yookaan ammoo wajjin jiraachuu danda'amu hin danda'u namni tokko bultii keessa inni wajjin jiraachuu hin dandeenye waanuma jiru addunyaarra addaan baya wajjin jiraachuu dandeenyaan itti fufaa jechuudha. Kana jaalalli waa hedduu qaba bultii keessattis akkasuma meekaasifan achi booda wanti si qunname amma gammachuu qabda moo gammachuu qabdu mana kee keessatti walumaa sagalee faasii deebii sirri gammachuu qabda moo gammachuu hin qabdu isa wajjin jireenya keetiin akka namni waan namni jedhu san irratti argite moo haasaa social media osoo hin ta'in waan kenna waan dhuunfaa waan dhimma kenna waan dhuunfaa waan nama hin tuqne jechuudha. Kanaaf waan kan kee waan dhugaadha akka dubbatu firii. Jiruunuyyuu maal akka ta'e kan beekee isaa waliin tidaarii qabadheeti hedduu gammada jiru biyya keessatti baay'ee natti tola yoo ilmaan koollee ilaale nan gammada homaa gaddillee natti dhagahamu bakka walumaa galatti jiru biyya keessatti gammachuu qaba baay'ee natti tola. Egaa akkuma argitan inumaa jiru biyya keessatti gammachuu qaba jireenyaayyuu kan argee erga isa wajjin bultiitti dabalamee jettisiin haala kanaan gammachuun ammas rabbiin mee eebbisaan isinis yeroo takka rabbiin ammas umrii dheertuu wajjin isin tursiisu fayyaa wajjin umrii waggaa kuma jiraadha addaan hin bayna hamtuun isin jidduu hin seenin jedhaati eebbisaanii. Okay gaafii dhumaa isinii gaafadha waa'ee ilmaan jechuun akkamitti itti yaaddaniiti ilmoo argachuu qabna jettanii itti yaaddanii mari'attanii murteessaniitiin akka garaa qabattu goote moo akkuma tasaa garaatti hafteeti achumaan waan rabbiin nuu kenne haa haftuu jettanii murteessan mee akkam jechuun namuu dhugaan ilmi namaa baay'een jireenya kaayiroo keessa jirru hundi kennayyuu wal beena namoota muraasa namni ilmoo barbaadee argatu garuu ammootu yoo ani jalqabuma guyyaa isii fuudhurraayyuu ilmoo barbaada maaliif jettanii namoonni na gaafatan hedduun jiraachuu dandeessanii wanti waan san godhuu barbaadeef tokkoffaa
annama zinaa yookaan haraam wajji godhe nikaa kan godhan kan amala kiyya yookaan ammoo tiyuu kaayoo kiyya. Lammata kiniin andurii yeelleedha garuu ammoo kiniin hin fedhu yaadullee rabbii yoo naa kenne riskii mataa kiyyaa nyaachuutu jira riskii faamilii kiyyaa nyaachuutu hin jiru waan jedhutti aman. Kanaaf namuu riskii ofii jiraata. An ilmoo akka barbaadu jalqabumarraa itti himee waan akkana waan akka kiniinii waan akka maalii waan kanneen akka isiin hin fayyadamne guyyama isii fuudhu san isiif ibsee jechuudha. Kanuma waan yoo isiin waan biraa yoo irraa kijibe daabuutu. Akkanuma mi? Egaa kun baay'ee ilmaan barbaadanaan jedhe tasaa akka eeguun jiraanillee barbaada. Alhamdulillah namni biyya kana keessa ta'ee biyya isaa yoo ta'e jiru biyya kanaa kamati beeytu haalaaf amala namaa ilaalee biyaas dhiqqeenyaan waggaa lama yookaan waggaa sadii si ilaalee yookaan mana madaabii si ergee si dalagsiifatee maali odoo hin jedhin akkuma si fuudhan ilmaan nan argadha hin jedhu inni ammoo yeroodhuma sana gaaffii naa dhiheesse alhamdulillah egaa yeroo sanatti nuuf hin tasaakkanee ol fuulee waggaa ammoo hooma akkasiitti ulfaa'e egaa isatti heerumeellee hojii hojjedheellee hin beeku akka nama biraallee na eeffatee deemni hojii hojjedhullee naan jedheellee hin beeku humna kiyya beeka akka dandeettii hojiillee hin qabne hin beeka alhamdulillah rabbil alamin kunoo har'a geenye ilmaan illee arganne as biratti waan isiin siinyatte dhageettan jirtu waggaa tokkoof ilmoo soqut turre wallahi akka dhugaatitti yoo isinitti himeen mana yaalaa deemu ga'ee jira rabbiin garuu akka namaatii miti an sodaa baay'ee qaba ture sodaan an qabu tokkoffaa namni ilma dhiiraa ta'ee hundi kennayyuu ni beeku abdiinis dhiiraanis dhiira hundi kennayyuu dhiira kanaaf dubartii takka bira yeroo gennu wanti nu jenneen kan hin jiru jechuu sinii galaami kakuunaan kakachuu ture sun na sodaachisaa jechuu dhugaa rabbii yoo isinitti maaliif ati intala durbaa takka wal argachuuf yookaan ammoo isii argattee isii waliin jiraachuuf yookaan waliin maanuu buluuf wanti ati dubbattuu fi wanti ati haasoftuu fi kakuun ati kakattu baay'ee nama rifachiisa jechuun amma irra teettee yoo laalte waan kalee dabarsite waan ati gaabbitu baay'ee jiraachuu danda'a. Kanaaf saasanitti shakkee ture mana yaalaa mara deemuuf ture ilmoon arganne ture hin dhalchuu haga jedhu gahee ture jechuudha. Kanaaf rabbiin ammoo akka namaatii miti saasanitti saatii nuti ilmoo argannu sanitti wallahi rabbiin haalaan saasanitti saa fatanaa yookaan ammoo saa hedduu ulfaataa ture nutis wallabbii wayii baay'ee qabna ture. Wallabbiin nuti qabnu wallabbii matiqishuu afaan keessaa isiinis akka isin agartan ijoollummaatu itti jira anas akka kan agartan homaa waan dulloomaa yookaan jaarsa wayii fakkaatu gannuma manuma diidamaa kana keessa jira jechuudha. Kanaaf mana diidamaa keessaan baane saasanitti yeroo isiin check of gootu daa'imni garaa jira. Si dhiisee deemuuf ture akkana jettee galgala yeroo isiin naaf himtu surprise maaltu san ta'ee jechuudha. Kanaaf rabbiin akka fedhe qaba. Rabbi ilmaan shan naa kennu eega dhalatan argee garuu ammoo ilmaan lakkuu ta'uu isaanii jalqabumarraa guyyaan isiin agarte guyyaa 15 eega ga'ee agarte mana yaalaa deemnee mana yaalaa yeroo deemnetti doktorri lakkuudha nuun jedhee anis ijaan arguu jira jaaf guyyaa 15 deemnee jechuudha. Sadii nuun jedhanii haadha tiyyatti mee laman kijibnu irra deebinee cheek godhuu qabna jedhee kijibnee gadi saalfannu ka jedhu mana yaalaa deemnee sunis afur shan waan dhaabbataa wayii nutti himnee nu rifachiisee bakka sanumatti amannee faamiliitti himnee jechuudha. Kana abda gaaffii biraa yoo qabaatti. Egaa akkuma dhageettan seenaa ajaa'ibaati yeroo ijoolleen tun dhuftu doktarri kun lama jedhaanii kun sadii jedhaanii booda irratti beekan jechuudha dhumarratti. Yeroo jalqabaa doktarummaan isaanii ture jechuudha ittiin waan isaan haamilee akka isaan hin rifanneef jecha dhugaa ittiin himne lama garaa qabda jedhaanii ture doktarri san booda kan isaan beekanii. Daawwattoonni keenya viidiyoon dheeratee jira asumarratti dhaabbanneetiin guyyaa har'aatiif yeroo itti aanutti gaafii isin barbaaddan barreessaatii gaafii isin barreessatan san irratti hundoonee gaafii biraa isiniif gaafannaa deebii isaanirraa eegnaa jechuudha. Ammaaf galatoomaa
asmara xumurraa yeroo itti aanu taangoon deebinuuf nagaa turaa subscribe godhaatii channel kana like share gochuu hin raammatina waa'ee kennaa haasoo ittuma fufnaa maaliif nuti waa lama qabannee lafaa kaani tokkoffaa jireenya jiraachuu jirru kan uummata kennaan agarsiisuu barbaanna lammata ammoo ilmaan teenya tanallee galii irraa taawaan kana guddisuu ni barbaanna akka nu gargaartan garasiin isin beeksisuu barbaanna kan kanaaf waa'ee kennaa ammootu barnoota guddaa irraa argattan yookaan ammootu ilmi namaa kan fattanamne kan rakkanne kacinqii hiraari nagarre hin jiru kanaaf itti fufaa jechuu share like subscribe godhuu hin dagatina ulfaadha waan jettu yoo qabaatte like share itti dubbadhu galatoomaa ulfaadha share like subscribe nu godha du'aa godhaa fi fayyaa isiitti akka deebitu rabbi fayyaa isii irratti haa deebisu har'allee kun akkanuma nu waliin taa'u jirti alhamdulillah jennaan nagaata fayyaa ta'a hundi keessanuu bye 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 bye